sun daggala jirutti hamma waraanni sun daggala jirutti Oromiyaa keessatti araara buusuun ni danda'ama dirqamas. Isin asitti wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha. Yoo dhugaadhaaf Oromoof qabsoofnaa biyya kana ceesifnaa gama warra ODP'tiinis qulqulluu fakkeessanii dhiyaachuun soba. Oromiyaa keessatti araara buusuun ni danda'ama dirqamas. Maaliif naan jaa? Hanka dhiisa. Diinagdeen laaffatee kufee jira. Itti fufuu hin danda'an. It's impossible. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu amma booda waa lama hin dandeessu. Lola sirna abbaa irree hin dandeessu. Baadhachuu hin dandeessu. Sirna abbaa irreetii fi lola hin dandeessu. Dandeettii abiyyi shibalisii mikanii jechaa jiru. The state, as a state, cannot afford two things. It cannot afford to continue with the civil war. It cannot afford authoritarian system. Lamaan kanaan itti fufayyanaan ni jiidi biisu. Lolaan itti fufayyanaan sirna abbaa irreetiin itti fufayyanaan ni jiidi biisu. Mark my word ni jiidi. Wantummaan qabsoo Oromoo laamsheessee lafarra harkisanitti himu. Gaafa dubbiin jabaatte hoggansi xiyyaan nabaa siin deema uummata ofii dhiisee. I, Jawar Mohammed, will not do that. Ummata kiyya sodaa fi kijiba sodaa fi soba hin barsiisan. Ummata kiyya keessa taa'eetiin waan inni nyaatu nyaadhe balaa isa dhuftu wajjin aggaammadhe bakka inni waliin gaha takkaa bakkaan isaan gaha takkaa bakkaan gahu irratti karaa irratti wareegama malee sodaa ummata kanan barsiifnu. Jawar ummata Oromoo dhagaye ka jettee fi nan dhagaya bar. Sis nan dhagaya. Kaffallaa keetis jiru nan dhagaya. Ofiis nan dhagaya. Garuu waan si gammachiisu sitti ni mo'an. Kaati jettus dhagaye, ka ummanni biraa jedhus dhagaye, waan hin barnootaan qabu, waan hin muuxannoon qabu laaleetiin madaalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima. Kun si gammachiisuu dhabuu danda'a. Ani garuu si bashannansiisu as hin jiru. Ani ilaa dhiisa harka dhiisa. Uummata miliyoonaan baasee hin jira. Hin danda'amu osoo jedhu qabatamaaf hojii hojjedhee agarsiisee hin jira. Ani faaruu hin barbaadu. Faarfamee nagahee jira. Bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomiin du'aa isaa hin beeku. Sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan uummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an. Dur tokko waan jibbu tokkotti mooraa qabsoo Oromoo keessa. Jiraadhu qabsoo jiraachisi. Wanni akkasii hin jiru. Wareegamteet aarsaa kafalteet qabsoof uummata jiraachifta. Amma booda namni Oromiyaa keessaa bahuu hin qabu hin danda'us. Uummata keenya keessaa hin baanu. Ni hidhamna, ni wareegamna, ni gubanna. Nurratti immoo lafee teenya irratti dhiiga teenya irratti kabaja uummata keenyaa biqilchina malee dheessinee sodaa barsiifnee biyya teenya hattutti dhiibnee biraan deemnu. Jijjiirama jiru sirriitti himu. Dur sirna alagaa irratti qabsaa turre. Har'a sirna jallaa keenya irratti qabsaa jirra. Garaagarummaa qaba tarsiimuun hordoftu. Namni laga gamaa dhufee horii sirraa haate ganda keessa obboleessa kee yaadeera kee hunda qabatteetii ariitee cabsitee irraa deeffatta. Obboleessi kee haatee yoo deeme hoo irraa deeffachuu suma gargaaran. Cabsuu irratti garuu aayyoonii fi abbuunis waliin galan. Aayyoonni diddi ilma fi it's more challenging internally. Sirna ammaati irratti qabsaa'uun isa durii irraa xiqqoo adda tarsiimoo addaa qabsoo itti fufuu qaba. Tarsiimoo adda hordofuu qaba. Talata dhumaa haa godhu jibbaata dhumaa haa godhu garuu waa laman argee arras waan amma duras nu hunduu itti jiru. Warri mootummaatis warri abaa'ootis nu sobaa jiru isin sobaa jiru. Warri abbaatii gadaatti illee sossobaa jiru. Sossobbi illee hin ta'u sobni illee hin ta'u dhugaa isin hin jaa.
dubbii kana sirriitti keessa beeka akkuma yeroo adda addaatti jedhetti waan Dr. Alamuun kaases dhugaan ragaa bahu hin jira. Waan obbo Daawud Jaanis dhugaan ragaa bahu hin jira. Sobni fafakkeessan ani quba itti qabuu danda'u illee ni jira. Amma san keessa deemuun baay'ee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Wanni ani Oromootti himuu barbaadu haalli ammaa kun waan hedduu nama qaanessu, waan addunyaa nutti kofalchiisaa jiru, waan qabsoo uummata kanaa gad xiqqeesse, waan ce'umsa kana gufachiisaa jirudha jechuudha. Warri abbootii gadaa sossobuu yoo dhiiftan, warri dhaabbota lamaanillee sobuu yoo dhiiftani, furmaanni an akka ilma Oromoo tokkotti, akka nama dubbii tana sirriitti beekutti, akka abaaboo keessa dhalatee oppidiyoo jalatti guddateetti isinitti himu jira. Kunis abbootii gadaa waan gootan isinitti himuwan isin gorsuu akka ilma keessanitti obbo Daawudiin ajaja dabarsii waraanni haa galu jedha asumatti waadaa seensisa. Homa akkuma narreefu jedhetti wanni inni tarreesse komiin inni tarreesse hedduun dhugaa qaba. Komiin tarreesse sun garuu waraana kana galchuu waan isa dhoorguu miti jechuudha. Ana ajajoota waraana bakka adda addaa jiran kallattiin qunnamee dubbisee jira. Akkuma miidiyaatti yanitti dhuunfanis kan jedhan dhaabni kun ajaja yoo ka dabarsu taate nu guyyaa barumtaa mooratti galuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiran jechuudha. Hogganoota jaarmaa kana keessa jiranis hedduu isaanii dubbisee jira. Kana kan muruu danda'u amma homaa wanni irratti hullu hin jiru namoonni cinaa jiru hangafa kiyya nama abbaa kiyyaa obbo Daawud Ibsaati gara isaaniitiin. Kana irraa irra hin qabina sababallee hin tuulina yoo dhugaadhaaf Oromoof qabsoofnaa biyya kana ceesifnaa jaallan nu biraa kufan san gatii itti goona kan jedhan taate obbo Daawud Ibsaa har'uma labsa dabarsuudhaan waraanni akka galu gochuu gara isaaniitiin. Gama warra ODP'tiinis qulqulluu of fakkeessanii dhiyaachuun soba. Gaafa duraa Eertiraa deemuu turan keessan ture quban qaba. Qaamni sadaffaa biraan barbaachisu Oromoo jidduutti abbootii gadaa qabadhaa deemaa jennaan abbootii gadaa dhiisanii ka deeman isaanii. Lama erga dhaabni kunis galee jidduutti abbootiin gadaa fi hayyoonni rakkoon akkanaa akka hin uumamneef Oromoo jidduutti waliigalteen akka uumamuuf waltajjii qopheessanii turan. Waltajjii san kan fashalse abbaa gadaa waajjiratti yaamee kan doorsise nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen. Sanii asis yeroo manguddoon gara Wallaggaa deeman osoo manguddoon nama dubbisuu deeman bira hin gahin manguddoon deebi'a isin fixu jedhanii jedhanii sodaachisaa turan. Erga manguddoon achi ga'aniin kijiba miidiyaadhaan dabarsanii manguddoon tumamtee saamamtee jechaa turan. Isinitti himuu Oromoo mootummaa kana keessa araarri Oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru wayyaareef dalagaaf shayxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata obbo Daawud Faatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessaa ba'uu dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Akki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti silaan warra filannoof qophoofna. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjenna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin nu dha'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe. Namni na bira jiru kun ajajaa waraana turan jechuudha. Hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha. Ijoollee har'a jiran kan qofa miti. Warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooraatti galchanii leenjiin barbaachisaa kennameefi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa duraa walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban. Kanuma ka ta'uu qabu jaran. Kana alatti abbootii gadaa manguddoo Oromoo ija keessa irraan hambisa. Ani isinitti himu ani nam beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne. Abaa'oo keessatti hin daladhe nam beeka hunda isaanii.
OPDO mataa keessa na tumaa turte nan beeka hunda isaanii sirrittan isaan beeka wajjin hojjedhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjin hojjedhes dhugaan jiru jarri kun walamanaan turre iccitii tokko isinitti himu nu asii jaarsummaa jenne handaara keessa deemna asii walitti isa hin qabna obbo Daawud Faan Harargeetti osoo nafin mooraa waraanaa bananii leenjisaa turan dhugaan kana ka jiru akkuma torban darbeetti illee dhaqee dubbisee tindu jarri kun illee asii araara jecha asii nu sossobaa waraana isaanis cinaa Somaaliyaa irraa kaasanii cinaa Eertiraa irraa kaasanii Wallagga galchaa turanii jechuudha har'a ummanni Wallagga ummanni akkasi qabsaa ture suni halkan warri Obbo Daawud Ibsaa guyyaa warri Alamuu Simee ummata shoorar keessaa jiran okay kanaaf dubbii irra hin qaqqabnu Obbo Daawud kabajaa guddaa wajjin sababa ati tarreessite waraanni kun mooratti galee dhaayama yoo jette wajji dhaayamna dhayinee mooraa san keessatti shakkiin akkasii yoo biiraw taate sababni ta'uu hin danda'u dhimma nadhii gammadaa yoo taate si qofarraa miti abaa'uu qofarraa miti ummata Oromootirraa badanii wajjin qabsoofne bakka isaan bu'an agarsiifna jechuudha roorroo bifa adda addaatiin jiraattu yoo taate sababa 19 tarreessan yoo ta'u taate ubadda biyya kanatti hin ceene yoo jedhu taate dhaabni tokko keessaa harcee ta'uu hin danda'u isin wajjin qabsoofna garuu wanni waliin sobne moo jira hamma waraanni sun daggala jirutti asii isin gargaaruu illee hin dandeenyu isin asitti nu wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha kabira namuu ka beekuu qabu mootummaan amma jiru ka ODP ti jaalannes jibbines amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiy Ahmeditti Lammaa Magarsaatitti kana ka beekamuu qabu mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina itti iyyina abbootii gadaatti manna yoo didan akka barnetti karaa itti cufne hiriira itti baane likki itti galchina malee qawween ittiin deemnu jechuudha kanaaf abbootii gadaa dubbii haa gabaabsinu dubbiin gabaabsu wayya waan gootanii yaadallee nurraa fuutanii qalbillee nu hirina wallee nu lolchiisina gahe waan gootan jara nu gaafadha Daawud Ibsaatiin gadi bahee har'a isin duratti har'arraa kaasee lolli haa dhaabatu har'arraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo ajajni itti kennamee jira mooratti haa galuu haa jedhu jarri kana yoo ka godhu taate yoo jara amanuu baate anaa fi Bayyanaa Sanbatoo manguddoo biraa dabalannee waraana kana bira dhaabannee mooratti galchinee waan barbaachisu hin goona kana achitti yeroon walgayii teenye yeroollee of biraa qusosnee ummata keenya shawwadaa jirra hundi keenya tibba darbe obbolummaa bira dhaynee waliin mari'annee paartileen kun walitti dhufan jennee paartii 14 asii finnee tokkummaa jennee ummata keenya harka dhoofsifnee torban osoo hin gahin qalbii cabsine torban osoo hin gahin wanni lafa keenya sun hagarraa paartileen sun wal dhufanii hin jaaramne jechuudha kanaafi ofis sobne walis sossobaa hin deemnu Obbo Daawud labsa dabarsi waraanni haa galu isinilleen hattuu fi warra shayxaana ta'e nama lolchiisu ka olola gandummaa fi naannummaa mootummaa Oromiyaa keessa galchee isin bira taa'ee ummata Oromootirratti gandummaa labsu murnummaa labsu ummata keenya addaan kokkootu of keessaa baasa kana godha kana yoo ka gootan taate karaan hin dhufa yoo kaan immoo callifne yoo kadi sobaa oollu taate of sossobaa biyya tanas kokkofalchiisatuma qiletti galchuuf deemna kanuma jechuu barbaada noof oolcha galtooma